Dhaabbileen amantaa ijaarsa biyyaa dhaloota naamusaan qaruu seenaa hambaalee Itoophiyaa oomishuu fi eeguu walitti dhufeenya uummataa fi qaroomina biyyaaf akkasumas hojiilee misooma adda addaa irratti hirmaachuun gatiin isaan kaffalaa turanii fi ammas kaffalaa jiran olaanaa ta'uu kan eeran kantiibaan itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay mootummaa jijjiiramaas qooda kana hubachuun dhaabbilee amantaa waliin dhimmoota biyyaa irratti waliin hojjechaa jira jedhan. መንግስት በእውነት ለመናገር ለዚህ ሀገር ግንባታ እምነት ተቋማት ወሳኝ ድርሻ አላቸው ብቻ ሳይሆን mootummaan ijaarsa biyya kanaaf dhaabbileen amantaa qooda murteessaa qabaachuu qofa osoo hin ta'in qooda adda durummaa qabu jechuun kitaaba mootummaa ida'amuu keessatti kaayyatee ittiin hojjechaa jira. Bilisummaa isaanii tokkummaan isaanii eegamee seera eeganii amma hojjetanitti mirga guutuun kennameeraafi akkuma kanaan duraa ijaarsa biyyaaf gumaacha qaban akka ba'aniif mootummaa waliin hojjechuun bu'aaleen gurguddoon argamaa jiru. Dhaabbileen amantaa tokkummaa isaanii jabeessuun misooma namummaa irratti cimsanii hirmaachuun siyaasaaf amantaa adda baasuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuun mana amantummaatti qabsaa'uun duudhaalee amantaan dhaloota guddisuu akka qabanis himan obbo Jaanxiraar. አንድነታችሁን አክብራችሁ እምነታችሁን ተግባራዊ ስታደርጉ ለመንግስት አቅም ይሆናል። tokkummaa keessan kabajanii amantaa keessan yoo gaggeeffattan mootummaaf humna ta'a. mootummaatti rakkoo bulchiinsa gaarii hin ta'u. siyaasaa fi amantaa adda baasuun bulchiinsi gaarii keessoo keessanitti mirkanaa'uu qaba. malaamaltummaa irratti qabsaa'uun iftoominaaf itti gaafatamummaa dhugoomsuu qabdu. mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa mootummaa ida'amuun ifatti adda bahee taa'eera kan jedhan obbo Jaanxiraar akkuma dhaabbileen amantaa guddina biyyaaf gumaacha bahaa jiran namoota amantaa jala dhokachuun waliin jireenya uummataa akkasumas nageenya biyyaa booressuu barbaadan saaxiluun mootummaa waliin ta'uun olaantummaa seera kabachiisuuf qooda isaanii bahuu qabus jedhan. በህግ መመራት ያስፈልጋል። seeraan hoogganamuun barbaachisaadha. gahee mootummaa keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha. seerri kan kabajamu ammoo poolisii dhaabuun qofa miti. lammii naamusa qabu kan seera kabaju qabaachuun barbaachisaadha. dhaabbileen amantaa dhaloota akkasii horachuu irratti cimtanii hojjechuu qabdu. namoota amantaa jala dhokachuun waliin jireenya uummattootaa akkasumas nageenya biyyaa booressuu barbaadan saaxiluun mootummaa waliin ta'uun olaantummaa seeraa kabachiisuufis qooda keessan bahuu qabdu. Gaaffilee hawaasni musliimaa barootaaf gaafataa ture deebisuun mootummaa jijjiiramaa hojii gaarii hojjechuu kan dubbatan hirmaattonni waltajjichaa Itoophiyaa badhaate dhugoomsuuf gahee keenya ammas ni baanaa jedhan. mootummaan amma jiru kun gaaffii uummata musliimaa bara dheeraa already bara dheeraa qofa osoo hin ta'in musliimonni Itoophiyaa durarraa kaasanii gaafataa turan ammarratti alhamdulillah akka ajaa'ibaatti deebi'utti jira. መደመር መንግስት ያው ከመጣ ጀምሮ mootummaan ida'amuu erga dhufee wantoonni wal hin dhoksine hawaasni musliimaa waan baay'ee argateera. keessumaa sagaleen keenya dhaga'amu wanta jechaa turre waliin wantoonni sadii ifatti nuuf deebi'aniiru. sanarra darbees deebii hedduun nuuf deebi'eera. nageenya waaraa Itoophiyaatti mirkaneessuuf duudhaalee amantaa dhaloota barsiisuun jaalalliif tokkummaan akka dagaaguu fi mootummaa fi dhaabbilee amantaa biroo waliinis ni hojjennaa jedhan. kanneen uummata biraa wajjin jiraachuudhaaf haala kamiin akka jiraachuu qabnu ispeeshaalii kana sirriitti fudhannee galleerraa. kan immoo akkuma yerootii darbanii kana jumaa khutbaa irrattis haa ta'uu yeroo musliimoonni gara masjidaa dhufan dhaamsa haala ittiin wajjin jireenyaa irratti baay'inaan hojjetaa jirra. ኢንሻአላህ gara fuulduraattis immoo irratti hojjennee ኢስላም ራሱ ያው አንደኛው ትርጉሙ ሰላም ማለት ነውና islaama jechuun hiikaan isaa tokko nagaa jechuudha. dhimma nageenyaa irratti hawaasni musliimaa cimee ni hojjeta. nagaa yoo jiraateedha ba'anii galuun, daldaluun, barachuun waan hunda hojjechuun kan danda'amu. nagaa kabachiisuuf mootummaa waliin ni hojjenna.